Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoonni TV Fafayyinaa marti keessanii baga nagaa taatan fagoof dhiyoo irraa teessanii nu hordofaa kan turtan ammas nu hordofaa kan jirtanii Waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaaree guddisnee galateeffannaa Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa har'aa sagantaa addaa qabannee gara fuula keessanitti dhiyaannee jirra. Innis yeroo darbee namoota baay'eedhaaf ijaarsa mana kanaadhaaf wanta isin gochaa turtan yookaan immoo gocha isin gochaa turtan qabeenya isin gumaachaa turtan gumaacha isin gumaataa turtan hundumaaf isinii kadhachaa turre yeroo dheeraa kaasnee isinii kadhachaa turre yeroo gabaabaa asitti immoo namoonni gara lafa kanaa dhufuu waan hin dandeenyeef sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitiif waldaan yeroodhaaf cufamee waan tureedhaaf namoonni gara kana dhufanii isaaniif kadhachuu waan hin dandeenyeef sagantaa qopheessinee isaaniif kadhachuu waan hin dandeenyeedhaaf isteetimentii baankii jiru baasnee akka isinii kadhannu yookaan immoo isiniif kadhachaa turreerra ji'oota darban keessa amma gaa ji'isaa guyyaan nuyi itti isinii kadhannu har'aa waan ga'eefi ergasii asitti namoota baankii akkaawuntii baankii keenya arfan irratti galchan qabannee jirra jechuudha isteetimentii isaa. Egaa fuula keessanitti yaannee jirra paasteroota keenya wajjiniini. Kanaaf isaanii wajjin isiniif kadhannaa Waaqayyoo waan haaraa godha. Namoonni baay'een gaa isaaniif kadhanne kana dubdeebii guddaa nutti himaa jiru, dhugabaatii guddaa nutti himaa jiru. Akka kanatti ergi isin nu kadhachuu jalqabdanii erga isin maqaa keenya waamtanii nu kadhachuu jalqabdanii jireenyi keenya manni keenya daldalli keenya hojiin keenya mindaan nuyi fudhannullee eebba guddaa argatee jedhanii dhugabaatii guddaa nuun ga'aa jiru jechuudha. Kanaaf egaa har'as maqaa keessan waamnee yoo baay'ate yookaan immoo yoo dheerate iyyuu maqaa keessan waamnee maqaa namoota isteetimentii baankii galchanii isteetimentiidhaan baasnee kunoo maqaa keessan waamnee isiniif kadhachuudhaaf fuula keessan dura jirra. Egaa namoonni nuyi isiniif kadhannu Waaqayyo jireenya keessan irratti waan haaraa akka godhu, Waaqayyo hidhaa akka hiiku, Waaqayyo waanjoo akka cabsu, amantanii akka isin duukaa kadhattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Namni yeroo isaaf kadhatamu callisee taa'u utuu hin taane Waaqayyoon amanee fuula Waaqayyoo barbaaddatee harka Waaqayyoo barbaaddatee Waaqayyo hojii akka isarratti hojjetu amanuutu irra jiraata. Isinis dhugabaatii keessan akka isin laattan abdii guddaa qabna. Waaqayyo waan haaraa godha. Isa dura garuu mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. 84 kaasee amma 6 akkas jedha. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaas jajuu kee faarfannaatiin haa gammadan. Namootiin gara mana keetti adeemuu garaa keessaa qabaatan sibiraa humna argatanii haa gammadan. Yeroo dachaa gogee nama boosisu keessa adeeman iddoo sanaa lafa bishaan burqu in godhatu. Bokkaan inni dur roobus eebba isarraa in diriirsa jedhaan. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Egaa akkuma nammaa kaasee isinitti mee Waaqayyo eebba guddaa isinitti dhangalaasaa yeroo dacheen gogdu yeroo biyyi hollatu yeroo namni mana isaa keessaa maasii isaa keessaa akkaawuntii isaa irraa dhabu mana keessan keessaa akka waan dhabne akkasin amantan abdii guddaan godha jechuudha. Kanaaf eebbi guddaan Waaqayyo eebba guddaa mana keessan keessatti roobsaa, Waaqayyo qabeenya guddaa mana keessan keessatti dhangalaasaa, Waaqayyo dachaadhaan eebba guddaa isiniif kenna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon amanaa, Waaqayyoon barbaada, fuula Waaqayyoo barbaada, harka Waaqayyoo barbaada yeroo nu isiniif kadhannu jechuudha. Kanaaf eebbi addaa mana keessan irratti rooba, eebbi dachaan mana keessan irratti dhangalaafama, bokkaa isin argitanii hin beekne maasii keessan irratti dhangalaafama, warri daldaltan daldala keessan irratti eebba addaatu dhangalaafama, biqilaa isin dhaabdanii qabdan biqiloota keessan irratti, qonna keessan irratti, horii keessan irratti, dinagdee keessan irratti, fayyaa keessan irratti Waaqayyo waan haaraa godha. Kanaaf amantanii akka isin duukaa kadhattan isin gaafanna. Egaa amma paasteroonni keenya paaster Lolaanii fi paaster Ifaanii isteetimentii namoota galchanii qabatanii jiru. Isaan dabaree wal harkaa fuudhuudhaan dubbisuu dhumarratti immoo isinii kadhanna. Waaqayyo waan haaraa godha. Amanaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarsa jechuudha. Tole egaa maqaa namoota deeggarsa godhanii waamnaa
yeroo maqaa namoota deeggarsa godhanii kana waamnu hordoftoonni TV ifa fayyinaa akkasumas deeggarsa gochuudhaan harka isaanii hiixachuudhaan ijaarsa waldaa kanaa irratti kan hirmaatan akkasumas immoo deeggarsa televiziyooniitiif kallattii adda addaan wantoota kana lachan yaadanii namoonni deeggarsa godhanii jiru. haa ta'uutii egaa gaafa maqaa isaanii waamnu waaqayyoon irratti kadhachuudhaafidha waan ta'eef namni hundumtuu kallattiidhaan warri maqaan isaanii addana irra jiru warri nuti har'a maqaa isaanii waamnu kuni Gimboot 22 yookaan caamsaa 22ti hanga gaafa 11 yookaan immoo hanga adoolessa 11tti jechuudha. Gimboot yookaan caamsaa 22ti hanga adoolessa 11 yookaan hamilee 11tti deeggarsa warra godhan yeroo darbee gaafa 22 namootaaf gaafa kadhanne 22 yookaan caamsaa 22 gaafa namootaaf kadhanne namoota ji'a tokkoof deeggarsa godhaniidhaaf kadhanne jechuudha. Isaa asitti akka carraa ta'e ji'a tokkotti kadhachuudhaaf jennee kan namoonni dhugaafataniif ibsinee turre sababii interneetiif wantoota garaagaraan haala naannootiin yoo nageenya irra sababii ta'eef amma gaafa nuti kadhannuuf kan deeggare kadhata kana yookaan eebba kana akka inni qophaa'ee fudhatuuf kan immoo kanaan dura deeggarsa isaa hin laatiin akkasumas immoo deeggarsa kennee kun xiqqaatti dabaluun qaba kan jedhu bakka nuyi teenyee hojii kana yookaan immoo yeroo kana namoota kanaaf kadhachaa jirru kun waldaadhuma ijaaraa jirru ijaarsarra jiru waan hin xumuramin jiru irra taa'aa waan jirruuf isaanillee ilaalaatti jiru hordoftoonni keenya jechuudha. Sababii kanaaf kunillee isaan eeggata waan ta'eef eebbisuun kadhachuufiin barbaachisaa ta'a. Kanaaf egaa amma gara erga nuti maqaa isaanii waamnee raawwanne baankii afurirra kan jiru baankii afur jechuun baankii daldala Itoophiyaa, baankii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaali Oromiyaa fi baankii Awaash irratti kan deeggarsa godhanii hundumaatiif waaqayyoon maqaa isaanii waamnee waaqayyoon hin kadhatamaa fi amma nuti maqaa isaanii baankiidhaan gargar qooddanneeti waamna. Ani baankii gamtaa Oromiyaa fi akkasumas baankii daldala Itoophiyaa warra deeggarsa godhanii waama. Paaster Ifaan immoo baankii Awaashii fi baankii intarnaashinaali Oromiyaa irratti warra deeggarsa godhan waan waamanii fi ammaan kallattiidhaan baankii gamtaa Oromiyaa irratti warra deeggarsa godhanii maqaa isaanii waamaa jechuudha. Abiyoot Tachaanee Dirribaa Abbaan hin kaa'amne Qanaatee Dhugaasaa Halkamee Dukkallee Tamasgeen Dabballee Masarat Dajanee Galataa Raggaasaa Amaanu'eel Geetaachoo Xilaahun Waaqoo Tamasgeen Tashaalaa Ijjigaayyoo Badhaasaa Almaas Gurmeessaa Takiluu Warqinaa Dabaloo Simaa Sannaayit Kumaa Huseen Duubaa Galoo Baatii Magarsaa Abbaan hin kaa'amne kunis Kumaa Asaffaa Birhaanee Taammiruu Masarat Raggaasaa fi Taaddasee Saayileetii fuula tokko tokkoon dubbisuu waan qabnuuf amma Paaster Ifaan dubbisuu jechuudha. Intarnaashinaali Oromiyaa irratti warra deeggarsa godhan. Tole anis warra na bira jiran Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii irraa nan dubbisa. Kanaaf namootni duukaa hordoftanii maqaa keessan dhaggeeffattanii dhuguma waldaa kana bira akka dhaabbattan akka ilaaltan isinii dubbifna jechuudha. Kanaaf nun maqaa kana dubbisuun kan barbaachiseef ispeeshaalii yeroo ammaa miidiyaa adda addaatiin si'a tokko goyoomsaan adda addaa waan jiruufi waldaan ifaa fayyina addunyaa akkaawuntii nambarii kan mataa isheetii qabdu waan beektaniif asuma illee namni hundumtuu kana duukaatiin taltanii warri deeggarsa gootan gara fuulduraattis haa ta'u maqaan keessan akkuma kanattiin kan itti fufne waamnu ta'a jechuudha. Kanaaf mee amma Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii irraan nan jalqaba. Tuujjubaa Mul'ataa, Darajee Garrama, Raggaasaa, Lammii Zallaqee, Gaaddisaa Taayye. Tole Yohaannis Tamasgeen, Caalaa Waaqjiraa, Shallamaa Bulchaa, Jambaree Guddinaa, Abbabee Warqinash Ergabuus, Margaa Cimdeessaa, Beqqalach Tirfeessaa, Israa'el Baankii Lammii Gonjii, Gonfaa Fiixaa,
Abbabee Iddoosaa, Wandimuu Diidaa, Bashee Firoomsaa, Dirribaa Maammoo, Qananii Tsaggaa, Bizunesh Tasfaayee, Milkeessaa Gelgelaa, Daamxoo Tafarraa, Gulummaa abbaan hin kaafne kunis Asfaa'uu Addunyaa, Asfaa'uu Abarraa, Galaanaa Shobbee. Tole ammas nan dubbisaa Jabeessaa Mokonnin, Malaakuu Taayyee, Abrahaam Geetaachoo Yerar Biraanchiirraa, Darajee Abarraa, Gammachuu Caala. Biraanuu Nagaash, Eebbaa Abbosee, Nugusee Malkaa, Biraanuu Toleeraa, Tasfaayee Hundee, Tigist Jimaa, Ferrisaa Maatiyoos, Daraartuu Maatiyoos, Zarihuun Milkeessaa, Xilaahuun Taammiruu, Bariisoo Meemee, Mulunaa Taaddasee, Dassaaleny Gammachuu, Misee Baanjaa, Hayilee Damisee, Rabbituu Dhaabaa, Maatiyoos Makonnan, Emmebeet Haayiluu, Abarraash Caalaa, Fiqirtee Beqqalee, Baayisaa Uumaa, Hurrummaa Lammaa, Maammush Warquu, Gammachuu Gurmeessaa, Dejenee Urgeessaa, Taliilee Gafal, Damisee Giloo, Beellamaa Dassaaleny, Dirribaa Bookaa, Balaachaw Marsoo, Hacaaluu fi Maatiisaa. Tole Gammachuu Caalaa, Galaa Sooressaa, Biliisee Abarraa, Jaallataa Tarfaa, Geetahuun Birhaanuu. Simee Tsaggaa'ee, Garramaa Magarsaa, Taakkaluu Warqinee, Bashaatuu Balaayinee, Baatirii Waanfaarroo, Asaffaa Kaasaa, Balaay Irranaa, Kibbinesh Bayechaa, Daawit Leenjisaa, Milkatuu Muummechaa, Raggaasaa Mararaa, Toleeraa Gurmeessaa, Mallasee Sobbooqaa, Efreem abbaan hin kaa'amne, Tashoomee Guuttataa, Lachiisaa Gulummaa, Mitikkuu Daayaa, Malkaa Kormee, Almaaz, Simee Raggaasaa, Adaanee Mitikkuu, Tulluu Fiqaaduu, Asaffaa Shifarraa, Gaaromaa Zarihuun, Shumee Ayyalaa, Zinnaash Dhuguma. Takkaa Deggefaa, Tsaggaa'ee Tulluu, Tsaggaa'ee Asaffaa, Dinqee Abdannaa. Dajanee Girmaa Dassaaleny, Haayiluu Abdii Galataa, Jabaanesh Guutaa, Badhaasaa Kabbadee, Dirribaa Waaggaarii, Daawit Aagaa, Jireenyaa Dhugaasaa, Siddisuu Bashaadaa, Gosaa Beqqalee, Tolasaa Addunyaa, Abdii Geechuu, Waaqumaa Galataa, Baayyuu Ayyalee, Gadaa Irranaa, Gaaddisee Abdataa, Fayyeeraa Bayyenee, Baachanii Tashoomee, Milkanaa, Nagaash Haayilee, Beqqalee Baayisaa, Malkaamuu Bultum, Zarituu Dabaloo, Gammadaa Waljirraa. Alamaayyoo Dibaabaa, Taarikuu Yaadataa, Bojaa fi Warqinash, Taaddasee Gennatii, Misiree Lammeessaa, Firaa'ol Tarreessaa. Zarish Taayyee, Tolashii Addunyaa, Karrasaa abbaan hin kaa'amne, Hiikoo Kaayyoo, Mahadii abbaan hin kaa'amne, Shukurii abbaan hin kaa'amne, Qanaatee Birruu, Guuttataa Gaaromsaa, Darajjee Tashoomee, Toleeraa Maammoo, Daraartuu Biqilaa, Beejii abbaan hin kaa'amne, Magarsaa Jissaa, Hirphaa Sabbooqaa, Guddataa Taammanaa, Warqituu Kabbadee, Milkeessaa Galgalaa, Eliyaas Birraatuu, Abarraash Alamuu, Alam Nugusee, Birhaanuu Mangistuu, Simee Sukkaaree Dirribaa, Mulunesh Makuriyaa Gulummaa, Solomoon Tamasgeen. Dabalee Waaqtolaa, Qalbeessaa Yohaannis, Galgaloo Duubaa, Joobiraa kan jedhamu maqaan abbaan kaa'amne, Efreem Jiraataa. Baayyush Xilaa'uun, Gabaayinesh Warquu, Lemlem Fallaqee, Waaqjedhee abbaan hin kaa'amne, Eennaa abbaan hin kaa'amne, Abdii Geetuu, Tasfaayee Bunee, Kadir Naabii, Geetaanee Ilfataa, Zinnaash Lammaa, Dirribee Dabalee, Tasfaayee Daqqaboo, Tashitee Daqqaboo, Iisool abbaan hin kaa'amne, Tasfaayee Daqqaboo, Isheetuu Gabayyew, Darajjee Fiixee, Waggaarii Shumataa, Tamasgeen abbaan hin kaa'amne, Tarreessaa Imaanaa,
Asteer abbaan hin tuqamne innis Biqilaa Galataa, Raggaatuu Fufaa, Tashoomaa Addunyaa, Itaalam Ida'ee. Tole Abrahaam Tarreessaa Caalchisee maqaan abbaa hin kaafne, Kabbadee Guuttataa, Faayisaa Jaallataa, Gazzuu Yaa'ii, Caalaa Baayisaa, Yoonaas Miidhagsaa, Kibbinash Abarraa, Dhaabasaa Kumalaa, Abukiyyaa Fittaalaa, Boontuu Waaqjiraa, Urgeessaa Dambal, Girmaa Baqqalee, Goobanaa Amantaa, Tashoomaa Badhaadhaa, Zarihuun Moosisaa, Lammaa Addunyaa, Tolasaa Dibaabaa, Asheetuu abbaan hin kaafne kuni Loomii Shuumii, Taliiluu Qajeelaa, Fedhashii Tulluu, Taamiraat Gammadee, Waaqjiraa Firrisaa, Boonsaa Fayyisaa, Adimaasuu Fiqaaduu, Roobee Baacaa, Qeerransoo Malkaa, Dabaltuu Hirphaa, Guddisaa Dhaaba. Baayiruu Addisuu, Margaa Faayisaa, Bonjaa Taadduu, Zannabech Indaashaw, Asfa'uu Indaashaw. Gaaddisaa Birhaanuu Abdannaa, Maskaram Biqilaa abbaan hin kaafne, Baayisaa Dhaabaa, Birhaanuu Guutamaa, Aragaash Kabbadaa, Dirribaa Iddeessaa, Baayisaa Caalaa, Haannaa Asaffaa, Geexee Eebbisaa, Tarrafee Makonnin, Taamiraat Damee, Atsadee Gabbisaa, Daani'eel Zaablee, Misgaanuu Ittafaa, Eliyaas Daggafaa, Daani'eel Dinagdee, Badhoo Bashaadaa, Daani'eel Tolaa, Wubsheet Laggasaa, Alamituu Haayilee, Girmaa Tolasaa, Dassaalee Nagaraa, Shifarraaw Heeyii, Sintaayew Zaruu, Mikaa'el Daggafuu, Itichaa Walqabaa, Shibirree Taamiruu, Daani'eel Asaffaa. Abbabaa Dirribaa, Gaashoo Waalee, Suufaa Taarikuu, Gabbisaa Gammadaa, Taamiruu Bayeechaa. Alamtsaay abbaan hin kaafne, Tashaalee Abbabee, Geetuu Nagguu, Hundee Dabalaa, Magarsee Yimar, Darajjee Yoonaas, Tolasaa Abdataa, Dinqisaa Galataa, Galataa Kurmaanee, Habtaamuu abbaan hin kaafne. Tole Darajee Kaasaa'ee, Saamu'eel Girmaa, Shibbiruu Caalaa. Hirkoo Hinkoosaa, Lammaa Abdiisaa, Galaanaa Dastaa fi Maartaa Caalii, Gadaa Qumbii, Fiqiruu Amaarech Mitikuu, Fayyeraa Waaqjiraa, Girmaa Araarsaa, Kabbadee Tasammaa, Elaay, Birhaanuu Toleeraa, Dirribaa Kabaa, Almaaz Habtee, Malkaa Shuumii, Abarraa Fayyisaa, Habtaamuu Baqqalee, Daani'eel Warquu, Ayyaanaa Bashaa, Faanosee Gaarredoo, Eliyaas Shibbiruu, Addisuu Ittaanaa, Oddoo abbaan hin kaafne, isaas abbaan hin kaafne, Daawit Bojaa, Bilisee Fiqaaduu, Takkuu Araaramee, Mekonnin Miidhagsaa, Abiyoot Qarsee, Malkaamuu Faqqadee, Birtukaan Fiqira Sillaase. Boontuu Malkaamuu, Tarraaqeenyi Gabayyoo, Gaaddisee Araarsaa. Saaraa Mohaammed, Daraartuu Taaddasee, Qanaayee Shifarraa, Maatiyoos Taaffasee, Tolashii Bayyanaa, Muluu Gabbisaa, Baqqaluu Dinqaa, Dungee Mohaammed, Mitikuu Gammachuu, Addisuu abbaan hin kaafne, Caaltuu Kaasoo, Dingatee Margaa, Kumaa Guuttataa, Zinnaayee abbaan hin kaafne, Gammachuu Waaqtolaa, Birhaanuu Jalduu, Ziyaad Aliyyii, Atsadee, Loomii Dhaabaa, Warqinesh Soorsaa, Birraa Laggasee, Tarrafaa Giyoorgis, Silxaanuu Jiloo, Dastaa Jaamboo, Tolasaa Likkisaa, Almaaz Itichaa, Awwaqee Indhabuu, Gammachuu Alamuu, Seenaa Ifreem. Maamush maqaan abbaan kaafne, Taayyee Gammachuu, Barsiisaa Warquu, Lammeessaa Addunyaa, Badhaadhaa Abarraa. Dabalaa
Tarrafaa Eebbisaa Mul'ataa, Sannaayit Ayyelee, Beekamaa Bultii, Baayyuu Darasuu, Baqqaluu Abbaan hin kaamne, Masaay Baqqalee, Kennaa Gabayyoo, Muhiddiin Shariif, Maallichaa Liiban, Caalummaa Badhaasaa, Fiqaaduu Gammachuu, Galgalaa Gabrasillaasee, Alamuu Magarsaa, Asaffaa Dhaabataa, Fayyee Buttaa, Badhaadhaa Abbaan hin kaamne, Kabbadee Dhaabaa, Darajjee Abbabee, Gonfaa Fiixaa, Kennaas Taaddasee, Asaffaa Mardaasaa, Gammachuu Waaqshumaa, Bariituu Jimaa, Dirribaa Abbaan hin kaamne, Areedoo Mangistuu. Fiqaaduu Alamuu, Jireenyaa Nagarii, Addunyaa maqaan abbaan hin kaamne, Alamaayyoo Lalisee Alamaayyoo. Tolaa Tuutee, Abarraash Fayyeeraa, Taayyee Fiqaaduu, Deedii Bargaa, Shumaa Abbaan hin kaamne, Gammadaa Bafiqaaduu, Tasfaayee Abbaan hin kaamne, Shittoota Shoomee, Kafanaa Kabbadaa, Taliilee Gafal, Alamituu Urgeessaa, Rabbirraa Fiqaaduu, Warqituu Fiixumaa, Yashii Tasammaa, Baqqalee Gabbisaa, Tolashee Nagaraa, Damee Birhaanuu, Baachanii Tashoomee, Askuuleef yaadannoodha. Tasfaayee Baqqalaa, Nagaasee Hinsarmuu, Toliinaa Raggaasaa, Laggasee Mulaatuu, Shumee Miratee, Fiqirtee Mulaa, Addunyaa Geexaa, Taaddasee Buttaa, Tolasaa Guutaa. Miratuu Sultaan, Mootummaa Fiixumaa, Tikkii Lammeessaa, Bal'axech Maqii Damee Maqii irraa jechuudha. Hawwii Rabbirraa, Biraanuu Tamasgeen. Galaanee Dassaaleeny, Mulgeetaa Bultii, Keechaa Gadaa, Boonsaa Baqqalee, Buzee Badhaasaa, Malkaamuu Tasfaayee, Abbabee Dandanaa, Damee Mootummaa, Dassaalenyi Biqilaa, Xaayituu Abbaan hin kaamne, Almaaz Abarraa, Alamuu Balaay, Taaddasee Dagabaasaa, Tasammaa Tulluu, Abboomaa Gammadaa, Geetuu Almaaz, Bal'inaa Jaallataa, Daawwit Caalchisaa, Caaltuu Kabbadee, Baqqalaa Tuulamaa, Gizeesh Alamaayyoo, Addis Gammadee, Daggaarag Wadaajoo, Kaasuu Dhaabii, Daaggifee Eebbaa Tafarraa, Maarqos Margaa. Masqaloo Buloo, Buushan Naggasee, Geetuu Guddinaa, Qananiisaa Birruu, Halakee Godaanaa. Dejenee Urgeessaa, Abarraash Abbaan hin kaamne, Tashoomee Mulunaa, Marartuu Nugusaa, Xilaahuun Baqqalaa, Bizunesh Abbaan hin kaamne, Tigist Asaffaa, Boontuu Raggaasaa, Caalaa Waaqtolaa, Daanyee Abarraa. Biiftuu Jimaa, Shuumii Dhaabaa, Gulummaa Beenyaa, Waaqennaa Nagaraa, Malkaamuu Dureessaa. Daanyee Girmaa, Gennatii Kabbadee, Masarat Fiixee, Qabbannaa Kumarraa, Lemmaa Namarraa. Laggasee Wiirtuu, Duulaa Tafarraa, Dambal Malkaa, Abbabee Lachiisaa, Kuubaa Biraanuu. Shibbiruu Angasaa, Adimaasuu Tafarraa, Lammii Yilmaa, Darajee Biraanuu, Siisaay Laggasee, Baqqalee Maqii irraa jechuudha. Alamaayyoo Abdataa, Dirribee, Asfaa Hundaashoo, Barsiisaa Nagaraa, Toleeraa Shaakolaa. Tole Fayyinee Gaammee, Shaashituu Baqaaluu, Gammachuu Nagaasaa, Daammana Tulluu, Ayyaluu Goobanaa, Waaqee Tolosaa, Naayimiyaa Seeyir, Nigaatuu Tasfaayee, Biqiltuu Tafarraa, Nugusee Caalaa. Obsaa Daadhii, Atsadee Asaffaa, Bafiqaaduu Raggaasaa, Birtukaan Dhaabasaa, Gosaa Taabasaa, Kibbee Gabayyoo. Abbabee Waaqjiraa, Caalaa Mokonnin, Diwaaq Irreensoo,
Abdiwaaq Irreensoo, Bariisoo Rakkoo, Biraanuu Xilahuun, ብዙነሽ ዳርጌ፣ ኤብሴ አምብሳ፣ ቱንኩሼ አለማየሁ፣ አለሙ ፈየራ፣ ደምቱ ጉድና። Lammii Laggasee kun lakkoofsuma herregaa isaan dubbisaa 44769 abbaan kanaa galcheera jechuudha. Ijaarsa waldaaf jedhee galchee maqaan hin jiru. Mulunee Katamaa, Kaffaalaa Girmaa, Darajee Taarikuu Dalasa. ጉተማ አባኒን ካምኔ፣ ገሪቦ ወልይ፣ ጆምቤ በቃና፣ ከበዴ አሰፋ፣ ጥሩነሽ ተፈራ። Galaanaa Abbabee, Tsaggaalem Seefuu, Nagaasaa Dhugumaa, Taaddasee Gennatii, Fiqiree Jaallataa, Fa'iisaa Irrana. ተዋበች ግርማ፣ ጠጅቱ አቃባን ካምኔ፣ አማኑኤል ፈይሳ፣ ገነት ተሽቴ፣ ደጀኔ ሚደቅሳ። maqaan kaa'amne kuni gincii irraati jedheeti kan inni kaa'ee jiru waldaa ifa fayyinaati fedheeti. Saamu'eel Kumaa, Alamuu Galaanaa, Dagaagaa Itichaa, Tooraa Dibaa, Tigisti Dhaaba. መገርሳ ቡልቻ፣ ሹሜ ጌታሁን፣ መልካሙ በላቸው፣ ጉደታ ለሊሳ፣ ድንስሪ ቶለሳ። Eebbaa Fayisaa, Birqii Nagaasaa, Tafarraa Asaffaa, Balaay Gaddafaa, Abarrash Tarrafee, Abbabee Derreba. ኤጀርሳ አበራ፣ ነገሌ ኡዴሳ፣ ድንቃ ዱሬሳ፣ በላይ ቀናአ፣ ተስፋዬ ዋቅቶላ፣ ካዮ በላይ። Tole, Zarihuun Yohaannis, Maskaraam Gaaddisaa, Nigaatuu Takkaaleny, Shawwaa'ee, Fiqaaduu Caala. አለምነሽ ብራሳ፣ ሳቀታ ሙሉኔ፣ ሀብታሙ ተረፋ፣ ብርሃኔ ፍቃዱ፣ ረጋሳ ለታ። Badhaadhaa Dhugaasaa, Iyyaasuu Qanaa, Birraatuu Badhaadhaa, Ifaa Diinnakee, Taarikuu Jaallata. ዳምጠው ጌታቸው፣ ደረጀ ምሬሳ፣ አዲሱ ምጹ፣ ሌካዳ ለታ ይቹነ ፈካታ መቃን ጉቱትን በሮፍነ ይቹዳ። ሁንደራ አመኑ፣ Gammachuu Jimaa, Biraanuu Kabbadee, Araarsaa Simaa, Maaramaa Acaaluu. ለቺሳ ጫላ፣ ተስፋዬ ጃለታ፣ ኢሳ ሱቱማ፣ ቅድስት ነገራ። Abaayee Urattaa, Girmaa Xilahuun, Baqqalee Alamuu, Beekamaa Abarraa, Jiloo Guyyoo. ጫላ ሶሪ፣ ፋንታ ደስታ፣ ግርማ ታደሴ። መቃ ከንሳኒን ኬኝ ለኮፍሰ ብልብላ ዱዋ ሰገል ድግደማ jedhanii dhumati lakkoofsaan kaanii sabbata biraanchii irraa kan galchan jechuudha. Alamaayyoo Guddisaa, Zabiibaa Jaamboo, Birhaanuu Aayiluu, Shifarraa Guutaa, Lammaa Taaddasee, Kaasuu Tesemma. ሙልጌታ ነጋሳ፣ አበበች መገርሳ፣ ረታ ተረፋ፣ ኃይሉ ነመራ፣ ደራርቱ ጎበና። Iyyoob Fiixee, Ayyalee Dirribaa, Gaddafaa Tarreessaa, Daadhituu Doojaa, Tasfaayee Fufaa, Taaddalee Solomoon. ጉሉማ መገርሳ፣ ጌቱ ዲባባ፣ ዘኑ ፈይሳ፣ ጋዲሳ ጉተማ፣ ባይሳ ጎንፋ፣ መገሊ ቤከማ። Tafarraa Fiqaaduu, Rabbirraa Asaffaa, Shewuu Tujjubaa, Dabalaa Goobanaa, Geresuu Hirphaayee. Dibee Gammadaa, Dajanee Fayisaa, Balaay Mitikkuu, Ayyaantuu Tafarraa, Haannaa Taaddasee. Tole hordoftoota TV ifa fayyinaa dheeratus maqaa namaa waamuun
gaariis waan ta'uuf yeroo darbe irraatii kaasnee namoonni guyyoota nuti waaqayyoon kadhanneen booda galchanii maqaan koo waamamne jechaa turan waan jiraniif amma ammaatti kan nu bira ga'e maqaa waamuun dirqama waan ta'uuf akka obsaan hordoftanii isiniin jecha amma ani baankii daldala Itoophiyaarraa kan galeedha kan ani waamu Pastor Ifaan immoo baankii Awaashirra kan jiru waamu jechuudha. Kanaaf egaa baankii Awaashirras ta'ee baankii daldala Itoophiyaa irratti maallaqni tiraansferii gaafa ta'u moobaayilaan warra dabarsan maqaa nuu kaa'ee hin jiru sababii ta'eef warra moobaayilaan dabarsan akkasumaan bira darbina jechuudha. Warri moobaayilaan dabarsitanii akka maqaan keessan yookaan immoo maallaqi isin galchitan akka asirra jiru akka isin beektan barbaanna. Maaliif riferaansii yoo dubbisne hubatamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef moobaayiliidhaan kan galee maqaa waan hin ibsineef nu bira ga'ee jira akkasitiin akka isin beektan barbaanna. Kanaaf baankii daldala Itoophiyaa irraa waamaa jechuudha. Galataa Abbaan hin kaa'amne, Tasfaayee Asaffaa, Baaccuu Tsaggaayee, Tolawaaq Dabalaa, Kuluulee Garramuu, Magarsaa Bishaaw, Abdiisaa Baqqalee, Biraanuu Guutamaa, Guutoo Jorfoo, Ashaalee Ambeechaa, Daggituu Jireenyaa, Dammituu Mitikuu, Shittoo Asheetuu, Darajjee Zawudee, Soorii Hangaraasaa, Caaltuu Raggaasaa, Girmaa Kabbadee, Abdii Birhaanuu, Lammii Jimaa. Maskaraam Gammachuu Higgii, Solomoon Fiqaaduu, Darajee Taaddasaa, Turee Waaqoo, Girmaa Baqqalee, Laggasee Lammaa, Masarat Baacaa, Taafasee Teessoo, Takkuu Jiddaa, Boggaalee Dirribsaa, Magarsaa Oljirraa, Hawwii Misgaanaa, Mergaa Gabree, Magarsaa Tolaa, Wobituu Geetaahuun, Alamii Araarsaa, Jireenyaa Guddataa, Qalbeessaa Taammanaa, Olaanaa Suufaa, Aabbuu Idoo, Asaffaa Maammoo, Adaanaa maqaa abbaan jiru, Atoomsaa Abdii. Waaqshumaa lakkoofsa bilbila abbaan hin kaa'amne lakkoofsa bilbilaa dhumisaa duwwaa 911 dhumisaa 98 kan ta'e Biraanee Abdallaa, Gaaddisaa Oliiqaa, Garbii Furii, Kiisii Soorii, Dammeessaa abbaan hin kaa'amne, Addunyaa abbaan hin kaa'amne, Alamituu abbaan hin kaa'amne, Tafarii Magarsaa, Maaree abbaan hin kaa'amne, Sabilee Girmaa, Bashaa Morodaa, Girmaa Naga'oo, Abdataa Irreettii, Mitikuu Moosisaa, Mooneet Dhaabataa, Addisuu abbaan hin kaa'amne, Solomoon Tafarraa, Malkaamuu Kitilaa, Almaaz abbaan hin kaa'amne, Dirribaa Insarmu. Tasfaayee Amantee, Baalchaa kan jedhaman maqaan abbaan jiru, Siilashii Qixxaataa, Darajee Shibbiruu, Hiwwat Faxxanee, Dhugumaa Gaaddisaa, Zawudee maqaan abbaan jiru, Girmaayee Gabree, Galataa Tolasaa, Dinqituu Qalbeessaa, Gulummaa maqaan abbaan jiru, Caalaa maqaan abbaan jiru, Gaaddisaa Tafarraa, Daraaraa Dirribsaa, Daksaa Dhugaasaa, Dirribaa Kebaa, Ejersaa kan jedhamu innillee maqaan abbaan jiru, Geetanee Sarbeessaa, Amenaa Gammadaa, Addisuu Olaanaa, Baqqaluu Margaa, Keraa Tesemmaa, Taaddalee maqaan abbaan jiru, Ciqilaa yookaan Ciqilaa fi Ababaayee Gammachuu. Tole, Kurii abbaan hin kaa'amne, Aynaalam Tarrafee, Bokkeeyyoo Gumii, Ayyaantuu Taaffasee, Balaay Gurmeessaa, Daawwit Birruu, Dirribaa Magarsaa, Birhaanuu Margaa, Baahiruu Nagaash, Dammisuu Taayyee, Oliyaad Goshew, Ifee Kumelaa, Alamaayyoo Taayyee, Dirribee Boshoo, Sentaayyoo Guutamaa, Edii Badhaadhaa, Waaqjiraa Milkeessaa, Caannyaalaw Taaddasee, Dastaa Adoolaa, Kabbadee Nagaraa, Lalisaa abbaan hin kaa'amne, Eebbisee abbaan hin kaa'amne, Biiftuu Taariku. Abbabaa Daggafaa, Mulwarq Tarrafaa, Dassaaleny maqaan abbaan jiru, Fiqaaduu maqaan abbaan jiru, Yashimmaabet Walda Sanbat, Buntoo Geletoo, Yashii Kiisii, Abdii Hundee Boontuun maqaa abbaan jiru, Mikaa'el Akiliiluu Tarrafee, Birruu Dabsaa, Dajanee Kumsaa, Mokonnen maqaan abbaan jiru, Wuddinash Balaay, Lalisee Konchii, Dessaatuu Abarraa, Zawiduu Abarraa, Balaay Nadhii Mulu, Taajituu Guyyee, Baacaa Kamisoo, Lammii Dagaagaa.
ዘላለም ሳቃ፣ ኢፋ አቦ፣ መልክቱ በቃና፣ ወንድሙ ጢቂ፣ መሰሉ አለሙ ቸርች ሰፖርት jedhee namni galche tokko wayin jira. Inni kunis maqaan hin jiru akkuma kan moobaayilii sana waan ta'eef isaan kana biran darbaa namoota hedduutu jiru sababii ta'eef jechuudha. Inni kan biraan Insaa abbaan hin barreeffamne, Ashaagiree Xilaahuun, Xajjituu Abdiisaa, Birqii Baqqalee, Gaaddisee abbaan hin kaamne, Gammachuu abbaan hin kaamne, Abiyoot Asaffaa, Dinqinesh Makkoo, Taakkalee Fufaa. Warqinaa Taaffasee, Alamnash Bashaada Daadhii, Zawudee Nugusee, Baalchaa Burruusee, Laggasee Gaashii Qalbii, Daggafee Mootii, Ababaayee Birhaanuu, Birhaanuu Didhaa, Birqaaleenyi Birhaanuu, Kadijaa Ibraahim, Fayyisaa Hundeessaa, Daanyee Asaffaa, Gennatii Fayyisaa, Eebbisee Negaraa, Caalaa Muluu, Birhaanuu Abarraa, Baqqaluu Dirribaa, Baayisaa maqaan abbaan jiru, Dabalaa Xiqqoo, Boruu Waaqwayyaa, Bojaan maqaan abbaan jiru, Selfaa kan jedhamullee maqaan abbaan jiru, Masarat Addunyaa. Tole Kuulanii Dhugaasaa, Abbabech Mokonnin, Kabbadee Qananii, Beqqalech Tilliinii, Tasfaayee abbaan hin kaamne, Beqilaa Miidhagsaa, Malkee Waaqjiyoo, Jiituu Caalchisaa, Lammeessaa Moosisaa, Taliilee Gurmuu, Bariisoo Eddemaa, Darajjee Garramaa, Dirribaa Warquu, Rabbirraa Ifaa, Daagim Tasammaa, Siyyum Laggasee, Buloo Waaqumaa, Balaayinesh Kabbadee, Ayyaantuu Nugusaa, Galaanaa abbaan hin kaamne. Alamnash Fiqaaduu, Gammachuu maqaan abbaan jiru, Waaggaarii Alamuu Amantee, Olumaa Bantii, Isaayyaas Mandiirra jechuudha. Fiqiruu namni jedhamus Mandiirraa, Saamu'eel namni jedhamu Mandiirraa, Abtaamuu Galaan, Massalech Lammaa, Aseffaa Mararraa, Mootummaa maqaan abbaan jiru, Beetlehem Milkiyaas, Gaaddisee Ta'innaa Waaqjiraa, Taaddasee Tarreessaa, Zeenuu Kabbadee, Birhaanuu Taayyee, Siilashii Qixxaataa fi Mootuu Birhaanuu, Geetaahuun Immiruu lakkoofsa bilbilaatiin kaa'ee jira asirra jechuudha. Iddoo Birraa, Asaayyee Mokennin, Burtukaan Simaa, Mangistuu Marabbaa, Waaggaarii Tafarraa, Baatuu Dhugoo. Ambassee maqaan abbaan jiru, Geetuu Abarraa, Amalawarq, Tsahaay Waldee, Tashoomee, Mulunesh Kabbadee, Deefaa Guddataa, Miratuu Qananii Katamaa, Warqoo Birhaanuu, Baacuu Tamasgeen, Fiixumaa Dhaabaa, Isheetuu Addisuu Mararaa, Maammoo Galaanaa, Abbaayyee Katamaa, Illeenii Lammaa, Malkaamuu Lammaa. Akkasumas namoonni akkuma jalqaba dubbachaa ture moobaayiliidhaan kan galchan akkasumas immoo 4TV ifa fayyinaa jedhanii kan galchan waan jiranii fi gidduutti dhaabbadhee ilaale jechuudha. Tole Burtukaan Tolasaa, Sabbooqaa Kennee, Zawuduu Abarraa, Simeenesh Diyaayinaa, Birhaanee Garradew, Bentii Tarfaasaa, Masqalee Baqqalee, Abarraa Addunyaa, Kabbabuush Muluu, Lassaanuu Buttaa, Abbittii Qalbeechaa, Tigist Beekumaa, Dasa'ee Dheeressaa, Daani'eel Bookaa, Tasfaa Amantee, Xaayituu Irkoo, Dabalii Defaa Jiraa, Taammiraat Waltajjii, Baacaa Dhugumaa, Taaddaluu Baqqalee, Hirphaa Birru. Xilaahuun Abdiisaa, Eebbisaa Ambisaa, Lalisee Guutaa, Fiqiree Diggaa, Shellamaa Dirribaa, Hoomaa Warquu, Daraaroo Balaay, Eebbisee Fiqaaduu, Disoo Milkeessaa, Buyee abbaan hin kaamne, Taaddasee abbaan hin kaamne, Mulummabeet Geetaachoo, Negaash Lammaa, Abdiisaa Warqina, Destaa Bachar, Tamasgeen Dhaabaa, Buzaayyoo Katamaa, Sandaabee Neggasee, Abrahaam Kabbadee, Taamiraat Damisee, Destaa Alamaayyoo, Baqqalee Hundee, Lalisaa Daggafaa, Maammoo Birraatuu,
Gosaa Araddaa. Tole. Maatii Adulaa Qananiisaa Alamaayyoo Guddataa Alamii Yohaannis Namarraa haa ta'uu Nagaasaa Kumarraa Manabbaa Daana Tasfaayee Fiqaaduu Maabiratee Baalchaa Kamiil Kadir Abbabech Fayyisaa Mitikkuu Geetaachoo Firoomsaa Kumalaa Roomee fi maatii ishii Abdii namni jedhamu maqaan abbaan jiru Galaanee Itichaa Yishiyaaq Abdiisaa Ayyaantuu Namarraa Mulaatuu Sibuu Sireerraa jechuudha. Mulaatuu namni jedhamu Sibuu Sireerraa. Siisaay maqaan abbaan jiru. Birahaanuu maqaan abbaan jiru. Jaallannee Warquu Daawit Abarraa innis akkasuma Sibuu Sireerraa jechuudha. Tole. Aswadduu Hullisaa Dejenee Tafarraa Tamasgeen Abbaan hin kaamne Caaltuu Gammachuu Solomoon Namarraa Waggaarii Nagaasaa Gaaddisaa Amanuu Abtaamuu Hirkoo Magarsaa Dabaloo Shaashtuu Abbaan hin kaamne Abdii Baayisaa Abdiisaa Bashaa Mitikkee Amanuu Obsaa Darajjee Baqqaluu Abdiisaa Nugusee Tashoomee Dejenee Irphaa Admaasuu Raggaasaa Zawdituu Deggafee Isheetuu Abbaan hin kaamne Malkaamuu Galataa Tigist Daffaar. Fidaa Abbosee Zannabech Seertuu Tsahaay Darasuu Marbu Zeenabuu Kesesaa Maarituu Caalii Roobee Xurunee Kuusaa namni jedhamu lakkoofsi bilbila keetii dhumisaa 47 Duwwaa 988 jechuudha. Caalaa Ayyaanaa Gaarii Dajanee Caalaa Lammaa namni jedhamus maqaan abbaan jiru Seenaa Gabbisaa Girmaa Baayisaa Damee Miidheksaa Obsaa Gammachuu Mirkanaa Kabiitee Birahaanuu Dhugumaa Dassee Lamuu Garramuu Guddataa Taaddalee Nigaatuu Boosee Lachiisaa Lammii Kabbadee Isaayyaas Guutamaa Goobaa Mandiirra jechuudha. Birriituu namni jedhamtu maqaan abbaan jiru Asfa'uu Moosisaa. Lalisaa Dagguu Addunyaa maqaa abbaan keenyee Addunyaa Faayildan jedhe asirratti to maqaa waamee raawwatiin namoonni hedduun asirratti wantoonni argaa jiru kan maqaa isaaniillee hin keenye wanta barbaadaniif galchanii waan barbaadan jecha barbaadan kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf amma Addunyaa Faayildan jedhee dhimma faayila isaatiidhaan wal qabatee akka kadhatamuuf akka eebbifamu waan barbaadee fi akka kadhattiin nama barreesseera. Inni kan biraan immoo eebbinaa ta'eera jedhee namni barreessee jira. Eebbifameera jedhee kan barreessee jira. Akkuma kana akka ta'uuf namannaa gaafa eebbifaman yookaan gaafa kadhatamuuf isteetimentii kanarraa harka kaa'amee akka isaan amantiidhaan fudhatan abdiin qabaa guyyuma godhan immoo akka ta'eefis namana. Addunyaa ka jedhamu amma kana inni kabiraan Waaqwayyaa Gaddafaa Badhoo Qananii Magarsaa Tamasgeen Dhibbisaa Olaanaa Wandimmuu Magarsaa Asaffaa Tarrafaa Gaaddisee Warqinaa Gaaddisee Mirkanaa Gammachiis Rajii Buzunesh Daargee Gaaddisee Warqinaa Birtukaan Abbaan hin kaamne Faantee Jaallataa Mirreessaa Fayyeeraa Dole baankii daldalaan itti fufee dubbisaa kan Awaashirraa xumuramee waan jiruuf jechuudha. Dureetti Haayilee Badhaasaa Abbaan hin kaamne Milkeessaa Alamuu Dinqee Abbabaa Maammoo Daraartuu Faqqadee Dooshaa Wayyummaa Abarraa Taaddasee Zannabech Kafanii Taliilee Aschaalee Dirribaa Taayyee Caalaa Taklee Faradaa Kidaanuu Caalii Tasfaayee Asaffaa Booranaa Baqqaanaa Lalisee Abbaan hin kaamne Maammoo lakkoofsa bilbilaa dhumarratti 700 kan ta'e Alamaayyoo Badhaasaa Masarat Fiqaaduu Taklee Masarat Abbaan hin kaamne Fiqaaduu Taklee Imaanaa Abbaan hin kaamne Kaasawuun Abbaan hin kaamne Dinqinash Badhaadha. Addunyaa Abbaan hin kaamne Shallamaa Daggafaa Jaallee Faqqadee Margaa Diidaa Masarat Nagaash Fiqaaduu Baaruu Tusaa Abbaan hin kaamne Mokonnin Darajjee Malkee Nagaasaa Bilillee Lammaa Alamuu Asaffaa kanneen kaan moobaayilaan kan galchanidha. Abbabuu Urgeechaa Tolaa Shuuraa Beetnash Haayilee Tasammaa Abbaan hin kaamne Warqinash Geetaachoo
መስቀሌ ገዛኸኝ፣ አየሉ አለማየሁ፣ በላይነሽ ቤከቴ፣ ገረሙ ካሳዬ፣ ተስፋ ዳባ፣ ለሊሳ አባኒን ካምኔ፣ ወንደሰን መገርሳ፣ ገመቹ አባኒን ካምኔ፣ ፀሐይ መገርሳ፣ ከሚላ ሼክ ስራጅ፣ በሻ ጋሩማ፣ ኢያሱ አባኒን ካምኔ፣ ሌንሴ ቢሻ፣ ብዙነሽ ቶለሳ፣ መገርሳ አባኒን ካምኔ፣ ከበዴ ጉተማ፣ ደብሪቱ ጃለቱ፣ ድርባ ልካሳ፣ ጌታቸው ድንሳ፣ አልጋነሽ ሂካ፣ ነጋሳ አባኒን ካምኔ፣ ጋዲሳ አሰፋ፣ ስንታየው ደምሴ፣ ብርሃኔ ደምሴ፣ ደሴ ደስታ፣ አጸዴ አሰፋ፣ ተመስገን ነጋሳ፣ ሙላቱ አባኒን ካምኔ፣ አያንቱ ታደሳ፣ ታደሉ ከበዴ፣ አብዲሳ ለሜሳ፣ አለሙ ለሊሳ፣ አሳንቲ ግርማ፣ ቡዜ ጭምዴሳ፣ ቶለሺ አመንቴ፣ አዳኑ ድንቆ፣ በዛብህ ዳባ፣ ሚደክሳ ከብቶ፣ አዲሴ አምሳሉ፣ ተሾሜ ሞቲ፣ ዳባ ረጋሳ፣ ሙላለም ቀነኒ፣ ብርሃኑ ግርማ፣ ጉቱ አያና፣ ፋያ ገመቺስ፣ ወንድሙ ገነቲ፣ ቀነኒ ደገቲ፣ ኩሜ ደጌቲ፣ አለም ጌታቸው፣ ትግስት እንደታደሰ፣ ባጩ ወርዶፋ፣ ቅድስት ደጀኔ፣ ቤቴ ገዳ፣ ኤብሳ አባኒን ካምኔ፣ አቡ ሰንበታ፣ ሂርኮ ጉርሜሳ፣ ታደለች ኢያሱ፣ ደበላ ነጋሳ፣ ቀጄላ ማረማ፣ ቶላ ጉዳኤ፣ አመኑ አበራ፣ ጃፈር ሱኬሳ፣ ሀዊ ደገፋ፣ ከፋለው በያነ፣ ተስፋዬ በነቻ፣ ተመስገን ጨመዳ፣ ቦንቱ ነገው፣ ሁሉ አረጋሽ አበበ፣ ለገሴ አያና፣ ደስታ ፋንታ፣ ኤልያስ ፉፋ፣ ቶሌራ መለሴ፣ ምስጋኑ ደበሎ፣ ተስፋዬ ጋዲሳ፣ ጉቱ ለገሴ፣ አረጉ ሀምቢሳ፣ ግርማ ኢፋ፣ ኢቴነሽ አባኒን ካምኔ፣ አረጋሽ አብዲሳ፣ ታዲዮስ አባኒን ካምኔ፣ ሚትኩ ኢዳሳ፣ መስቀሌ ክትላ፣ ተስፋዬ ነጋሳ፣ ገነት ማሞ፣ ቶለሳ ታፈሰ፣ ስወያ ጉሉማ፣ አልማዝ ከበደ፣ ቶለሳ ደገፋ፣ ደምሱ ታዬ፣ አስናቁ አበቤ፣ ከበዴ ሮቢ፣ ጥላዬ ጉተማ፣ ከበዴ ኡርጌቻ፣ ቀኖ ጊሎ፣ ደበሎ ኢታና፣ አብዲ ባቱና፣ በቀለ ተካ፣ ታምራት ረጋሳ፣ ለሊሳ ማሞ፣ ሸለማ መስፊን፣ አብደታ እሬቲ፣ ገመዴ ገርባ፣ ግዛቸው ፈይሳ፣ በቀለ ባዩ፣ አብዲሳ ነመራ፣ ሽቶ አሼቱ፣ ሰንበቶ ለታ፣ ሮማን ተስፋ፣ ገመዳ አባኒን ካምኔ፣ ቶላዋቅ ደበላ፣ በሻ ፍርዲሳ፣ ገመዳ ዋና፣ ጫለሳ ሶቦቃ፣ ከበዳ ነገራ፣ እልፍነሽ አጋ፣ ፍስሐ ጉደታ፣ ጥላሁን ተፈራ፣ ገነቲ ሹሚ፣ አብሹ ጉተማ፣ ተሊሌ ደሜ፣ ቶሊና ሚትኩ፣ ጎበና ቡላ፣ ፈይስቱ ታፈሴ፣ ሃና ታፈሴ፣ አያንቱ ኃይሌ፣ ታፈሴ ጉሚ፣ ባሪቴ ዋቆ፣ አያንቱ ታፈሴ፣ ቦከዮ ጉሚ፣ ታምሩ አየለ፣ ቅጤሳ ነገሪ፣ ቦጋለች ተሬሳ፣ ታፈሴ ታረቃ፣ ኪላ ኡስማን፣ ዋለልኝ የማኔ፣ ፈቃዴ ኃይሉ፣ ታፈሴ ዱቤ፣ ኦሊያድ አለሙ፣ ብራኔ አባኒን ካምኔ፣ ደስታ ሙልሳ፣ እንዳሌ ጂቱ፣ ለሊስቱ በቃና፣ አስፋው አባኒን ካምኔ፣ አስራት አባኒን ካምኔ፣ ኤርሚያስ ከፋሌ፣ በቀሌ አለሙ፣ ታሪኩ ኃይሌ፣ ታሪኩ ደገፋ፣ ጋሪቱ በቀሌ፣ መዓዛ መንግስቱ፣ ዋግጅራ ደበላ፣ እስራኤል አባኒን ካምኔ፣ ሄሌን መስፊን፣ ቡልቶ ኢቲቻ፣ ብቅላ ታዬ፣ ሀዊ ከበዴ፣
Taamiraat Boshii Atoomsaa abbaan hin kaamne, Misgaanaa Wiirtuu Lalisee abbaan hin kaamne, Asteer Gurmeessaa Dingataa abbaan hin kaamne jechuudha. Abbuunee abbaan maqaan naamne, Koneen Raggaasaa, Balaachaw Sabbooqaa, Wayituu Guddataa, Kumashii Amanuu, Diittaa Gammachuu, Amaan abbaan hin kaamne, Beekumaa Gabbisaa, Tolasaa Goshuu, Hawwii Kumsaa, Daamxee Tigree, Bantii abbaan hin kaamne, Zawudee Alamuu, Daani'eel Deeggichaa, Asteer Garramaw, Rufee Hundeessaa, Alamaayyoo Taayyee, Malkaamuu Tafarii. Bultii Abbabaa Baacuu abbaan hin barreeffamne, Gizaachaw Gannaalee, Haayiluu Bayeessaa, Maammituu Abaatee, Gumeerii Ciibsaa, Asraat abbaan hin kaamne, Kabbadee Shumii, Beekumaa Gabbisaa, Addisuu Lammaa, Yoonaataan Girmaa, Haayiluu Bittimaa, Firoomsaa Margaa, Gammachuu Dukkallee, Misgaanaa Kundush, Hambisaa Deggafaa, Girmaa Dirribaa, Nigist Mangistuu. Dureettii maqaa abbaan kaamne, Galataa Mokonnon, Taakkalee Giiloo, Magraa abbaan hin kaamne, Dibooraa Kabbadee, Nagaash abbaan hin kaamne, Leelloo Raffeeraa, Boontuu Naggaa, Fedhasaa Goottoo, Addisuu Allaanaa, Galaanee Dooktoree, Itsagannat Abarraa, Gannat Kabbadee, Abarraa Birhaanuu, Bashaatuu Taaffasee, Wolgaa Hundee, Iteenesh Badhaasaa, Mulee Makuraa, Addunyaa Dhugumaa. Gammachiis Geetaachoo, Jambaree abbaan hin kaamne, Fiqaaduu Bantii, Siifan Lammaa, Tamasgeen Nugusaa, Birhaanee Olaanii, Deggituu Jireenyaa, Eebbisaa Kumsaa, Aftaamuu abbaan hin kaamne, Abdii Kibruu, Gammachuu Biqilaa, Zarihuun Mijuu, Galaanee Baayisaa, Abdii Birhaanuu, Obsaa Gaddafaa, Nagaasaa Tasfaayee, Dabalaa Nagaasaa, Fiqiree Alamuu, Alamituu Nagaasaa. Mulunaa Bantii Gaaddisaa Dullachaa, Naazreet Taaffasee, Taamiraat Dhugaasaa, Beekamaa abbaan hin kaamne, Sheetuu Tulluu, Abbabech Tufaa, Bariisoo Eddamaa, Hullaagarish Damis, Dassaalee Dhaabaa, Dabaalii Kifuu, Marartuu Guuttataa, Shittaayee Tamasgeen, Daawwii Katamaa, Yaadataa Soorii, Minisher Taayyee, Kumaa fi Dureettii, Asteer Dabalee, Ayyaantuu Diyyaa, Abbabee Garbee, Waakshumaa Taariku. Zawudee Simaa, Massaluu Amanuu, Suusii Haayiluu, Rattaa Garramuu, Addunyaa Darasuu, Taamiree abbaan hin kaamne, Taarikuu Gabbisaa, Wadaajoo abbaan hin kaamne, Guddinaa Asfaw, Siisaay Tulluu, Jifaaraa Fayisaa, Addisuu Tamasgeen, Yohaannis Sooressaa, Ayyaanee Doobbaa, Hawwii Haayilee, Attinkuu abbaan hin kaamne, Birqee Shellamaa, Maammad Abbaa Gumbul, Baay'insaa Amansiisaa. Warqinesh Gochaalee, Waabii Biyyansaa, Hawwii Darrasee, Tamasgeen Haayiluu, Mitikkee Fiqaaduu, Muluu abbaan hin kaamne, Dammisee Turii, Hawwii Faqqade. Egaa hordoftoota keenya amma ammaatti maqaan waamame isteetmentii keessanirraa kan ji'a tokkoof torban lama kana fakkaata. Egaa Waaqayyo namoota baay'ee eebbisaa tureera. Ammas Waaqayyo namoota baay'ee akka eebbisu abdii guddaa qabna. Kanaaf egaa hundumti keenya iddoo jirru jiraannee warri maqaan keessan kanarratti dhaame
akkasin wajjin kadhattan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna hin kadhanna walii wajjiniin jechuudha. Yeroo waaqayyoon isinii kadhannu waaqayyo jireenya keessan irratti eebba akka dhangalaasu, waaqayyo mana keessan irratti eebba akka dhangalaasu, waaqayyo gaa'ila keessan irratti eebba akka dhangalaasu ani nan eebbifama jechaan wajjin akkasin kadhattan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa ati guddaa waan hundumaa gararraa jirtu macci lafaaf waaqaa kan si waaqessanii uumama hundumaa gararraa jirtaa, dhaloota hundumaa gararraa jirtaa, maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ati guddaadha, ati beekaadha, ati alfaadha, ati oomeegaadha. Kan akka keen jiru warra si amanatan in eebbiftaa, warra si duukaa jiran in eebbiftaa, warra maqaa keetti amanatan in eebbiftaa. Eebbi kee dachaa dachaa namoota kennaa isaanii kana jireenya isaanii, mana isaanii, qabeenya isaanii itti hir'isanii mana kee kana guutaniif gooftaa sin kadhadhaa, harki kee isaaniif kan diriirfate haa ta'u. Abbaa sin kadhadhaa, ati guddaa waan hundumaa gararraati, waan hundumaa akkati gootu beekna, hidhaa akkati hiiktu beekna, wanjoo akkati cabsitu beekna. Abbaa hundumaa gararraa jirtu maqaa caalu maqaa Yesuusiin obboloonni kun kan eebbifaman ta'ani. Dargaggeessi dargaggeettiin kun haadhaaf abbaan kun maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi dachaa isaan haa argatu. Eebbi Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob isaan haa argatu. Eebbi waaqarraa mana isaanii irratti sa'atii kanaa jalqabee dhangala'uu haa jalqabu. Irraa kaasee jireenya isaanii nyaatee kan bare humni dadhabbii, humni yaaddoo, humni tolchaa, humni rakkinaaf, humni digimtii asmaayitii qabeenya isaanii guuree kan bare, daldala isaanii guuree kan bare, qonna isaanii bal'eessee kan bare, jireenya isaanii bal'eessee kan bare, fayyaa isaanii dhayee kan bare. Ani amma humna dhiiga hoolichaan dhayeeraa kan dhaame haa ta'u. Abbaa maqaa caalu maqaa Yesuusiin ani dhayeeraa haa rukutamu. Manni isaanii maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Galgalli isaanii, ba'uuf galuun isaanii, gaayilli isaanii humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ani eebbiseera. Eebbifneerra walii gallee manni isaanii haa eebbifamu. Adeemsi isaanii haa eebbifamu. Kaayyoon isaanii haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin eebbifneerra. Yeroo gabaabaa asitti dhuga baatii haa fidanii. Kanatu naa ta'e. Kaleessa qonna kootu na dide har'a hojjechuu jalqabe. Daldala kootu cufamee ture har'a hin baname. Suuqii koo cufamee ture har'a hin baname. Mindaan fudhadhutu na ga'u didaa ture har'a garuu eebbatu naaf ta'e. Mana koo keessa eebbatu guute, jireenya koorra eebbatu guute, ijoollee kootiif eebbatu ta'e, fayyaa kootiif eebbatu ta'e. Ani nan eebbifame jedhanii dhuga baatii isaanii akka isaan fidaniif isaaniif nan kadhadha. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin ammayyuu haa eebbifamani. Dhukkubni isaan ittiin rakkachaa jiran abbaasin kadhadha. Dhukkubni kamiyyuu ta'uu danda'a. Dhukkuba kaansarii ta'uu danda'a. Dhukkuba HIV ta'uu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a. Miilla isaanii ta'uu danda'a. Garaacha isaanii ta'uu danda'a. Sammuu isaanii ta'uu danda'a. Ija isaanii ta'uu danda'a. Gurra isaanii ta'uu danda'a. Harka isaanii ta'uu danda'a. Ani amma ajajeera. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma bilisa haa ba'anii. Amma sa'atii kanaa jalqabee mana isaanii bilisa baaseera. Ijoollee isaanii bilisa baaseera. Bara isaanii bilisa baaseera. Kaayyoo isaanii bilisa baaseera. Ilaalcha isaanii bilisa baaseera. Humna dhiiga hoolichaan bilisa haa baafamani. Waan haaraa goota ati. Manni isaanii waan haaraa, mana isaanii irratti waan haaraa na ta'u. Adeemsa isaanii irratti waan haaraa na ta'u. Ba'uuf galuu isaanii irratti waan haaraa na ta'u. Gooftaa waan haaraa goota ati. Har'aa kaasee ani ajajeera. Humna dhiiga hoolichaan eebba waaqarraan maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi waaqarraa mana isaanii irratti kan roobe haa ta'u. Balballi waaqarraa mana isaanii irratti haa banamu. Eebba dachaa haa fudhatanii. Eebba dachaa haa fudhatanii. Eebba dachaa haa fudhatanii. Eebba dachaa haa fudhatanii. Xinnoo facaasanii baay'ee haa galfatanii. Muraasa facaasanii danuu haa galfatanii. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa kaasee karaan isaanii haa eebbifamu. Warri baratan haa eebbifamani. Warri daldalan haa eebbifamani. Warri qotan haa eebbifamani. Warri horsiisan haa eebbifamani. Horsiise bultoonni haa eebbifamani. Maqaa Yesuusiin haa eebbifamani. Ani eebbiseera. Waan haaraa goota gooftaa. Amma ji'a har'aatti gooftaa dhuga baatii hedduu akka dhageenyu abdii qabna. Afaan keenyaa wajjin taate hojii hojjettee beekta.
Abbaasin kadhadha yeroo kanaa jalqabe ijaarsarra utuu jiranii mana ijaaraa utuu jiranii gidduutti baajata dhabanii kan dhaabanii maqaa Yesuus Kiristoosiin amma ajajeera wanti isaan hir'ate baajatni isaan hir'ate kun sa'atii kanaa jalqabee guuteera. Ilaa wanta garaa garaa bitanii hojii hojjechuudhaaf jalqabuudhaaf jedhanii karaatti qabeenyi kan jalaa hir'ate ani amma guutuu godheera. Maqaa Yesuusin guutuu haa ta'ani. Maqaa Yesuusin guutuu haa ta'ani. Akkaawuntii isaan irraa hir'isanii gara akkaawuntii waldaa ifa fayyinaatti dabarsan kun amma sa'atii kanaa jalqabee guutuu taasiseera. Guutuu taasiseera. Guutuu taasiseera. Manni isaanii guutuu haa ta'u. Jireenyi isaanii guutuu haa ta'u. Dinagdeen isaanii guutuu haa ta'u. Barri isaanii guutuu haa ta'u. Tajaajilli isaanii guutuu haa ta'u. Warri tajaajilan haa eebbifaman. Barri isaanii haa eebbifamu. Ani ajajeera. Eebbifamaa. Maqaa Yesuusin isin eebbiseera. Eebbifamaa. Hamaan isin hin argatin. Hamaan isin hin argatin. Dhayichi dhaloota dhahee bare isin hin dhayin. Eebba dhalootaa kan nyaate kan keessan hin nyaatin. Wanti haaraan waan isaaniif ta'u waan isiniif ta'uuf Waaqayyoon guyyaa tokko walii wajjin waan Waaqayyoon galateeffannuuf isinis nu duukaa kadhadhaa jabaadhaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna. Waaqayyo waan haaraa godhaa yeroo gabaabaatti mana keessan jireenya keessan irratti eebba guddaatu dhufaa. Ammas deebitanii gumaachi keessan akka nu wajjin ta'u jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa eebbifamaa. Egaa sagantaan keenya amma ammaatti qabnu kana fakkaataa. Egaa akkuma kana dura gochaa turtan warri hin galchin turtan illee amma gargaarsa TVdhaaf wanti isin amma gootan wanta guddaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jecha ammas akkasii kadhatamu namoonni feetan namoonni nu cina dhaabbachuu barbaadan gargaarsa akkasumas TV ifa fayyinaadhaaf daballee goona akkasin nu kadhattan barbaanna akkasin kadhannaa keessanii nu cina dhaabbattan barbaanna namoonni jettan yoo jiraattan ammas ji'a tokko kana gidduutti amma ta'e egaa walitti qabaa jirra jechuudha deeggarsa TV ifa fayyinaadhaaf akkasumas ijaarsa waldaa ifa fayyinaa addunyaatiif jechuudha. Kanaaf akkuma kana dura gochaa turtan ammas akkuma isin gootan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna yeroo gabaabaatti Waaqayyo yeroo gabaabaa kana gidduu jiru keessatti Waaqayyo hojii gurguddaa hojjetee hidhaa gurguddaa hiikeera. Egaa kadhannaan amma asitti nuyi kadhachaa jirru kuni namootaaf bu'aa guddaa buuseera. Namoonni dhuga baatii guddaa fidaa jiru. Kanaaf ammas gargaarsi keessan akka nu biraa hin hafne jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Akkuma kana dura kaasnee isin gaafachaa turre TV'n ifa fayyinaa kan nama tokkoo miti kan waldaa tokkoo miti. Egaa yeroo rakkinaa yeroo ciniinsuu amma dhukkubni namoota hedduu manatti galche kana keessatti karaa TV kanaa namoonni jajjabaachaa turaniiru. Karaa TV ifa fayyinaa jechuudha. Namoonni baay'een kanaan jajjabaachaa turaniiru. Kanumaan illee sagantaa achirratti goonu tajaajila achirratti goonu kadhannaa achirratti namaaf kadhannuun namoonni baay'een fayyanii namoonni hedduun dhuga baatii isaanii fidaa jiru dhuga baatii isaanii kennaa jiru dhukkuba garaa garaa irraa fayyaa jiru. Kun immoo utuu TV'n kun hin jiraanne namni waan ittiin ilaalee jajjabaatu hin qabu namni TV kana mana isaa keessaa hin qabne hin jiru. Kanaaf TV'n kun immoo cufamuun irra hin jiraatu ammas gargaarsi keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jenna namni amma danda'e. Namoonni baay'een nullee 200 gaafachaa turre garuu namoonni baay'een waan baay'ee nama ajaa'ibu 200, 300, 500, 600 haga 1,000, 2,000, 3 galchaa kan jiran jiru. Namoonni akka fedha keessanii akka Waaqayyo keessa keessan bulchetti akkasin nu cina dhaabbattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Garuu kan nuyi jenne namni kamni kaffaluu waan danda'uuf jechuun namni kamniyyuu kaffaluu waan danda'uuf birri 200 kan nuyi gaafanne namoonni baay'een keessan irratti hirmaachaa jirtu namoonni baay'een keessan gumaata guddaa gochaa jirtu ammas gumaatni keessan itti hafufu wajjin dhaabbachuun keessan waldaa kanaa wajjin dhaabbachuun keessan itti hafufu isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu waldaan keenya egaa ijaarsi isaallee kunoo sadarkaa kanarra ga'ee jirra. Amma kunoo waltajjii waldaa ifa fayyinaa addunyaarra teenyee jirra. Ijaarsi isaa innis ijaaramee hin raawwanne akkuma isin amma argaa jirtan kana jechuudha. Kanaaf daftanii akkasin gumaata keessan itti fuftan hamma humna keessanii hamma Waaqayyo isin gargaare akkasin wajjin itti fuftan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna jechuudha. Maaliifi egaa waldaan kun isinumaan qabdi amma yeroon amma ammoo akkuma beekamu dhukkubni kun namoota hedduu manatti dachaaseera namoota hedduu manatti galcheera waldaan kiristaanaa cufameera. Kennaa keessan kennaa jaalalaa kurnoo angafa keessan illee akkasin galchitan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna.
akkasumas gargaarsa waldaa ifa fayyinaaf akka isin galchitan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Akkasumas immoo TV'n kun kan keessanii TV'n kun namooti baay'ee waan isin ajaa'ibu warri islaamnillee warri ortodoksiinillee TV kana bukkee dhaabbachaa jiru. Sababni isaa ittiin fayyanii arganiiru, ittiin fayyanii dhufanii dhugaa ba'aniiru. Namoonni baay'een bilbilanii baay'ee waaqayyo nu gargaare karaa TV kana jajjabaachaa jirra. Kanaaf ammas isin gargaarra isin cina dhaabbanna jedhanii kan dubbachaa jiran waan jiraniif ammas gargaarsa keessan akkuma jirutti akkasin itti fuftan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Amma humna keessanii akkasin itti fuftan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna jechuudha. Amma humna keessanii karaa mobaayil baankingiidhaanis tiraansfer gochuu dandeessu. Waaqayyo waan haaraa godha. Ji'a tokko booddee ammas deebinee dhufne isiniif kadhanna waaqayyo waan haaraa godha. Kanaaf egaa yeroo gabaabaatti akkasin kana gootan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ji'a tokko booddee ammas marsaa ittaanu warra ardhaa kaasanii galchanii ji'a tokko booddee immoo itti fufna jechuudha. Deebinees ni kadhanna. Naafa kadhatamu akkasin nuu kadhattan barbaanna. Maqaa keenya waamtanii akkasin nuu kadhattanii akkasin nu eebbiftan barbaanna kan jettan yoo jiraattanii sababiima statementii kana qabanne as dhufneef waaqayyo jireenya keessan mana keessan eebbiseera. Ammas akka eebba kana keessaa hirmaachuun barbaada kan jettan ijaarsa waldaadhaaf kaffaltii TVdhaaf akkasin gootan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Ji'a tokko booddee walitti deebina. Eebbifamaa.